Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Arraan tana viidiyoo tan duraanirraa addaa takkaan isiniif dhufe. Seenaa ajaa'ibaati. Seenaa hoggan jiru seenaa nama dhuunfaan seengaa. Seenaa biyya takkaati. Ciminaa fi murannoo hawaasni biyya sanii qabanii fi iccitii guddinaa biyya addunyaarraa guddoo taate tanaa maal akka taate waliin laalla. Dhiiroo biyyiti tun tamilaata. Hanga dhumatti yoo na wajjin turte waan ajaa'ibaa irraa argatta. Kanneen haaraa taatan subscribe godhuudhaan maatii teenyatti dabalama. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo akkuma yeroo kaanitti like godhuudhaan haa jalqabnu. Ummata addunyaa tanarra jiranirraa adda. Ummata dhiyaa kan hedduu qarooman jaaman kanarra yoo xiqqaate waggaa 20 fagaatanii deemanii jiran. Ummanni Jaappaan dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii caccabsanii biyya isaanii tana fakkaattu tana jaaran yoo jaaman guddisuudhaa miti. Ummata qulqulluu, ummata qaroomaa, ummata kabajaa ilma namaa beeku. Biyya isaanii hedduu jaalatan osoo hin taane jaalalaan du'aniif. Qaroomni guddaan ammaan tana addunyaan irra geesse yoo barbaadame Jaappaanitti argama. Lakkoofsi ummata ishee salphaa miti. Nama miiliyoona 126 oli. TV'n hundi keenya ijoollummaarraa ittiif barree fi kan tabalaashee hin beekne sooniin kan isaaniiti. Biyya teenya qofa osoo hin taane addunyaa guutuu keessaa akka firii xaafitti kan faca'ee argamu konkolaataa Toyotaan waa ogummaa Jaappaanotaati. Kaameeraan irraa addunyaa tanarraa hedduun keenya itti fayyadamaa jirru Nikonii fi Kaanan ashaaraa jara kanaati. Laapitooppii beekamaan Toshibaan kan isaaniiti. Konkolaataan beekamaan biyya teenyatti heddumminaan fe'iinsaaf itti fayyadamnu Isuzuun teknooloojii jarri kun nuuf gumaachanidha. Mazda, Lexus, Mitsubishi, Suzuki fi konkolaattota hedduun oomisha isaaniiti. Wanni isaan tolchan barakaa ajaa'ibaa qabdi. Meeshaan isaanii umrii dheeratti. Hunda caalaa kan nama ajaa'ibu immoo aadaa hojii Jaappaanotaati. Boqonnaa waan jedhamu hiikaa isaatu hin beekan. Addunyaa tanarraa warra sa'aa dheertuu hojiidhaan dabarsan keessaa Jaappaan sadarkaa tokkoffarra jirti. Addunyaa tanarraa biyyatti hojiin namatti heddummaatee sababa hojiitiin namni itti du'u Jaappaan qofa. Du'a akkasii karooshii jaanii yaaman. Waggaa guutuu keessaa guyyaa 20 boqonnaaf isaaniif kennamurraa guyyaa 10 illee namni sirriitti itti fayyadamu hin jiru. Ummanni Jaappaan parsantiin 63 maallaqa yeroo boqonnaa isaaniif kaffalamutti gammachuun qaban. Osoo hin dalagin akka kaffalamuuf hin barbaadan jechuudha. Obboleessoo dhageessaa rabbumaa jecha boqonnaa keessan kan waggaa fudhadhaa. Baay'ina hojiitiin dhumaa jirtanii mee xiqquma boqonnaa godhaa jee biyya mootummaan itti nama kadhatu. Jaappaan malee addunyaa guutuu keessa yoo naannotte biyya takka illee agartu. Jaappaanitti hirribaa kaatee halkanirraa sa'a 9tti yoo karaa gallaalte namoota suufa uffatanii bareedanii borsaa qabatanii gara hojii yaa'an dila kana agarta. Irra hedduun ummata Jaappaan maaliif dalagde jaanii yeroo gaafataman biyyatiyya waan hin jaaladhuu fi lammii ga'umsa qabu tokko ta'ee argamuu waan hin barbaaduu fi jeeti si deebisa. Boqonnaa malee yeroo dheertuu dalagurraa kan ka'e biiroolee biyya Jaappaan keessatti namoota xarabeessa irratti hirkatanii mugan arguu waanuma barameedha. Akka mallattoo jabaatanii hojjechuu, mallattoo murannootii fi mallattoo biyya jaalachuutti ilaalama. Baay'ina namoota biyyattii keessaa parsantii 3 qofaatti hojii hin qabne. Namoonni hojii gallakkisanii guyyoota muraasa qofaaf waan mana taa'aniif namoonni lubbuu isaanii biyyatti of ajjeesanidha. Gara barnootatti yeroo laallu immoo addunyaarraa biyya barattoonni isaanii ga'umsa ajaa'ibaa qaban keessaa Jaappaan biyya takka. Dargaggoonni biyyattii parsantii 100 nama qubee lakkaa'ee fi barumsa isaa gadi fageenyaan barateedha. Nama hin baratin tokko barbaaddee argachuun rakkisaadha jechuudha. Daa'imman biyya isaanii sirriitti akka jaalatan, maatii fi hawaasa keessa jiraatan akka kabajan godhamanii guddatan. Manneen barnootaa biyya Jaappaan keessatti dalayduun qulqullinaa yookaan namni lafa qulqulleessu hin ramadamu. Duuba eenyutu qulqulleessaaf yoo naan jette erga barumsa isaanii xumuran booda barsiisaa fi barataan illee daqiiqaa 15 uffata isaanii jijjiirratanii kilaasiilee jirtu hundaa fi hanga mana fincaanitti walqixa qulqulleessan. Barattoonni Jaappaan herreega, fiiziksii fi barnoota afaanitiin sirriitti jabaachuun dirqama isaaniiti. Barattoonni jaalala saala faallaa yookaan dhiira fi dhalaa eegaluun dhoorkaadha. Kana qofaa miti mana barumsaa keessatti wal dhungachuus ta'ee wal hammachuun hin danda'amu. Ni adabsiisa yookaan mana barumsarraa ariisisuu danda'a. Namoonni addunyaa tanarraa umrii dheertuu jiraatan biyya Jaappaanitti. Jiddugaleessa lammiin Jaappaan tokko umrii waggaa 83 jiraata. Biyya Jaappaanitti furdinni akka qaanyitti ilaalama. Namni borcii qabu furdaan biyya Jaappaan guutuu keessatti parsantii 4 hin caalu. Waan si dhibu lakkoofsi kun yookaan namni hisaabaa ol furdate Ameerikaa keessatti parsantii 40. Akka isaan jaanitti iccitiin jireenya keenyaa ispoortii, qurxummii fi baala biqiloota garaagaraa nyaachuudhaa jaan. Obboleessoo na amantee na amanuu baatte nama 50 ol kan umriin isaanii dhibbaa ol dabarteetu yeroo ammaa biyya Jaappaan keessa jiraata. Waan ajaa'iba sitti ta'u magaalaa guddittii biyya Jaappaan kan taate Tookiyoo qofa keessaa nama miiliyoona 38tti jiraata. Mee yaadigaa magaalaa Finfinnee tan namni akkasitti keessa guutee biizii wal godhe tana nama miiliyoona 10 gadiitu keessa jiraata. Ummata miiliyoona 38 kana kan manarraa fuudhee dalagaa geessee dalagarraa fuudhee manatti deebisu baabura.
baabura hooggan siin jedhugaa baabura daqiiqaa lama deemee daqiiqaa 5 dhaabbatu kana sitti hin fakkaatin. Addunyaa tanarraa baaburri baallama kabajuudhaan tokkoffaa biyya Jaappaan jira. Biyya Jaappaanitti namni orraafate yookaan sa'a dabarse jaamu sakandii 6 orraafata. Gaaf tokko baaburri tokko sakandii 18 orraafatee hanga ammaa biyya Jaappaan keessatti akka ajaa'ibatti haasawama. Bakka dalagarraa sababa rakkoo baaburaati yoo orraafattellee buufanni baaburaa sun hojjetaan keessan kan abaluu jaamu kan orraafate dadhabina isaatiin osoo hin taane hanqina keenya waan ta'eef dhiifama nuuf godhaa waraqaa jettu barreessaniiti siif kennan. Baaburri sa'a takkatti kiiloomeetira 320 bararu buuleet tireen kan jaamu biyya Jaappaanitti argama. Jaappaanota biratti baabura keessatti sagalee ol fuutee haasa'uun akka qaanyitti ilaalama. Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu kan biraa ammoo mana nyaataa yookaan hoteela itti tajaajilamtu keessatti tiippii keessummeessitootaaf kennuun dhorkaa ta'uu bira dabree qaanyiidha. Keessummeessaan reestooraantii tokko yoo ati tiippii keessatti biraa deemte fiigee si dhaqqabeetii siif deebisa. Maaliif yoo jetteen si keessummeessuu fi si tajaajiluun dirqamaa fi hojii keenya. Hojii keenya kanaaf immoo mindaa turuuf kafalama. Atis maallaqa tajaajila hunda ittiin argattu kafalteeti jirta. Kanaafuu maallaqa biraa bifa tiippitiin kafaluun sin barbaachisuu siin jaan. Hedduu nama kabajuu fi amala gaarii qabaachuurraa kan ka'e nyaata fi dhugaatii lafaa ol kaanii harka lamaan malee harka tokkoon sirraan fudhatan. Kophee guyyaa alaan deemaa oolte mana seenuun qaanyiidha. Mana jireenyaa dhiisiti hoteela fi reestooraantii tokko tokkottillee kophee alaa dhufteen mana keessa seenuun dhorkaadha. Silipara yookaan daasni ularratti waan siif kennamuuf isa uffattee ol seenuutu sirraa eegama jechuudha. Ikoonomiin addunyaa tanarraa guddinaan sadarkaa sadaffarra jiru kan Jaappaan yeroo ta'u oomisha Jaappaan ekspoortii gootu keessaa parsantiin 23 konkolaataadha. Parsantiin 38 immoo meeshaalee elektirooniksiiti. Lammiilee biyyattii keessaa parsantii 98 kan ta'an sabummaa afaanii fi aadaadhaan wal fakkaatudha yookaan homojiiniyasiidha. Lammiileen Jaappaan hedduu amala qabeessa, hedduu nama kabajuu fi waan sirriitti seera eeggatanii soso'aniif namoonni biyyoota birarraa hojiidhaafis ta'ee daawwiidhaaf garas deeman biyya Jaappaan keessa jiraachuudhaaf hedduu rakkatan. Akka isaanii sanitti waa hundi eeggatanii jiraachuu waan itti ulfaatuuf. Waan hedduu nama ajaa'ibu keessaa inni dhuma biyya ofiitiif dursa kennu, kabajaa biyya ofiitiif du'uu fi if dura nama biraatiif carraa kennuun biyya Jaappaan keessatti akka aadaatti ilaalama. Gaafa markabni guddaan Taayitaanik bishaan keessa lixu namni rabbiin akkuma ta'etti lubbuu isaa hambise tokko gara biyya isaa Jaappaanitti gaafa deebi'u. Ati nama ofittummaa qabu akkamitti osoo namoota du'an san baraartuu atis waliin hin du'in jaamee lammiilee isaatiin akka irratti duulamaa tureetu dubbatama. Seenaa biyya Jaappaan keessaa kan nama dinqisiisu gaafa waraana addunyaa lammaffaa bara 1939 hanga bara 1945tti Jaappaan Ameerikaadhaan miidhaa guddaatu irra gahaa ture. Xayyaarri lolaa kan Jaappaan waraana Ameerikaatiin salphumatti dhahamanii daaraa ta'aa turan. Waraanni Jaappaan qabdu hedduunis dhumuu eegalan. Mo'amuun isaaniitis guyyarraa guyyatti dabalaa dhufuu eegale. Yeroo sanitti ajajoota waraanatii fi warri jettii lolaa bararsiisan mooticha biratti deebi'anii mul'atuudhaaf qaanfatanii turan. Mootiin biyyattii kan akka waaqatti ilaalamaa tures mo'amtanii bakka deebitan biyya teessanii fi aangoo xiyyaaf jettanii baddanii akka diina balleessitan jee ajaja dabarse. Obboleessoo warri xayyaara bararsiisan guutuun isaanii rakkoo takka malee ajaja mootichaa tole jaanii fudhatan. Maqaa kaamikaazee paayilet jaa'uunis of moggaasan. Kabajaa biyya isaaniitii fi teessoo mooticha isaaniitiif jecha xayyaara lolaa keessatti boombii fi gaazee fe'atanii saffisaan bakka markabni Ameerikaa waraana fe'atee jirutti bararanii ofii gubatanii gubuu jalqaban. Obboleessoo kan akkas godhe paayileta tokko qofa sitti hin fakkaatin. Paayiletota Jaappaan qabdu kuma hedduudha lakkaa'amantu akkas godhaa ture. Adeemsa kanaan markabni Ameerikaa gurguddaan 34 bishaan keessa dhidhimanii guutumaan guututti dhabamuu danda'an. Opereeshinii tokkicha qofaa waraanni Ameerikaa 5,000 ol akka dhuman taasifame. Akka duutu osoo beektuu boombii fi gaaza xayyaara keessatti fe'attee nama balleessitee ofii baduun gootummaa akkam akka nama gaafatu yaadigaa obboleessoo. Gaafa waan tokko dhibbatti itti amantee ejjennoo akkanarra geesse jechuudha. Gara dhuma suukanneessaa waraana kanatti yeroo dhufnu Ameerikaan Jaappaan miidhaan irraan geessee jirti jechuudhaan magaalota lama Hirooshimaa fi Nagasaakii jaaman irratti yeroo jalqabaatiif ilma namarratti atomic boombii darbite. Yeroo takkatti lammiilee Jaappaan 150 irraa hanga 200 ta'an boombii lama qofaan addunyaa tanarraa dhabama goote. Jaappaanis dhumarratti Mohameetiin jira waraanni haa dhaabbatu jettee harka kennite. Waraanni addunyaa lammaffaatis achirratti goolabame. Biyyi baha fagoo Jaappaan biyya atomic boombiin irratti darbatamte tan jalqabaatii fi tan xumuraatis taatee dabarte. Wanni kana hundarraa addunyaa guutuu ajaa'ibsiise garuu osoo biyyatti tullameen zalaalamiif walitti araaramuu dandeessu jettee addunyaan guutuu yaaddu waggoota muraasa booda michuu ajaa'ibaa ta'an seenaa dabreef duuba kaa'anii bifa haarayaan deemsee eegalan. Ameerikaa yakkasan akka waan dho'isuu feetutti michummaa ajaa'ibaa agarsiifte. Gara waraanaa, gara daldalaa fi gara teknooloojiitiin hidhata ajaa'ibaa uuman. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire.
seenaa dinqisiisaa biyya Jaapaanii fi uummata ishii kanarraa waa hedduu akka barattan shakkii takkallee hin qabu. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka ga'u laayik godha. Yaadni keessan hedduu na barbaachisa waan ta'eef koomentii naa barreessaa. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa nan ga'u walitti deebinutti nagayaan naaf tura isinin jaaladha.